Tolee, viidiyoo har'aa kanaan immoo piroojeektii teelegiraamii taaptaappii kan warri nootkoinii fidan tokko isiniif qabadhee dhufeera. Piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Xumuramuudhaaf guyyaa 9 qofatu hafe. Carraa kana warri hin eegalle illee teelegiraam chaanalii keenyarraa liinkii isaa argachuu dandeessu, eegaluu dandeessu. Gaaffii karaa teelegiraam chaanalii keenyaan nu ga'een akkaataa tapha isaa nutti agarsiisi kan jedhuun viidiyoo tokko irra isiniif qabadhee dhufeera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa keenyaa nagaadhaa fayyaadhaa. Har'as viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Innis maalinni piroojeektii warri nootkoin dhiyeenya kana fidan Lost Dog kan jedhamu haala tapha isaa akkamitti akka taphatamu isiniif qabadhee dhufeen jira. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kallattiidhumaan gara viidiyoo har'aatti haa dabarru. Akkuma ilaaltanii Lost Doggiin kana fakkaata. Piroojeektiin kunii piroojeektii guyyaa 9 qofa hafedha. Piroojeektii baay'ee salphaadhalleedha. Guyyaatti yeroo tokko qofa kaardii 3 kana, kaardii argattan kana 3 keessaa guyyaatti yeroo tokkotti qofa filattu. Yoo carraa keessan ta'e poointii warri Lost Dog baasan kana yookaan immoo Wolf jedhama. Baay'inaan argattu. Yoo injifanne ta'e immoo ni argattu garuu xiqqoodha jechuudha. Haala tapha isaa akkamitti taphatama kan jedhuu fi akkamitti poointii kanallee guddifachuu dandeenya kan jedhu viidiyoo har'aa kanaan isinitti agarsiisa. Akkuma agartan Lost Doggiin kana fakkaata. Akkamitti taphatama yoo jennu guyyaa guyyaadhaan kaardiiwwan 3tu dhufa. Akkuma agartan kana kaardii 3 kanatu dhufa. Kaardiin 3 kuni guyyaa keessa sa'aatii 8 irratti ifa ba'a. Sa'aatii 8 irratti filachuun ni dhaabbata jechuudha. Hanga sa'aatii 8tti filachuu dandeessu. Erga filannoon xumuramee gara sa'aatii 9tti xumurama. Erga filannoon kun xumuramee booddee hanga boromtiisaa sa'aatii 8tti filachuu dandeessu. Sa'aatii 8 booda ni dhaabbata. Erga dhaabbatee booddee kaardiin kun abbaan filatee ifa ba'a jechuudha. Akkamitti kaardiin kun filatama yookaan immoo abbaan moo'ee akkamitti beekama kan jedhuuf haala sadiin adda ba'uu danda'a. Tokkoffaan kaardii kana keessaa baay'inaan kan filatame isa kamii yookaan immoo namni baay'een kaardii kana kan file isa kamii jedhee tollee gaafachuu danda'a. Inni lammaffaan kaardii kana 3 keessaa inni giddugaleessaan filatame yookaan immoo giddugaleessaan namni kan filate isa kamidha jechuu danda'a. Inni itti aanu immoo kaardii kana keessaa namni gadaanaadhaan kan filate isa kamillee jechuu danda'a. Kanaafiyyuu kaardii kana haala 3 akkasitti filannoodhaaf dhiyaachuu danda'a jechuudha. Kaardii kana kan filannu erga akkasitti kaardii barbaannu dura keewwannee booddee kunoo akkasitti erga kaardii barbaannu dura keewwannee akkasitti kunoo kaardii barbaannu dura erga keewwannee booddee vote with 6 boon ishee jettu kana boonii 6 filadhu nun jedha. Erga filachuu barbaannee booddee ishee kana tuqnaa jechuudha kallattiidhumaan. Erga akkasitti nuu fidee booddee erga vote jennee booddee confirm ishee jettu kana tuqnaan kallattiidhumaan nuu filaa jechuudha. Kaardii kana yeroo filannu yoo injifannee poointii warri Lost Dog fidan Wolf kan jedhamu nuuf kenna. Poointiin kun kan isaanidha yookaan immoo kan ittiin waamamudha jechuudha. Poointii keenyas hanga isaa argachuu kan dandeenyu liigii ishee jettu kana kan jala seennee poointii qabnu hanga ammaa poointii walitti qabannee meeqa akka injifanne illee ilaaluu dandeenya. Akkuma argaa jirtan kana 3727 qaba Wolf yookaan immoo poointii isaan fidan kana. Yeroo 16 injifadheen jira jechuudha. Akkasitti jala seennee poointii keenya ilaaluu dandeenya. Liigii keenya yookaan immoo sadarkaa nuti irra jirrullee kunoo asirratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkamiin Wolf kana guddifannaa yookaan immoo baay'inaan argachuu dandeenya kan jedhu itti fufeetan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kan nuti ittiin qabsiisnu yookaan immoo ittiin filannu boonsii wanta jedhamuudhaani kan ittiin nuti vote goonu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan nuti ittiin filannu boonsii jettu kanaani. Boonsii kana hanguma boonsiin kun baay'atee yookaan immoo wanti ittiin filannu kun hanguma baay'atee Wolf yookaan immoo poointii isaan nu kennan illee ammasuma baay'ata jechuudha. Boonsii kana karaa nuti argannu karaa 3dha. Karaa 3 kun maal akka ta'e isinitti agarsiisaa jechuudha. Tokkoffaan karaa nuti boonsii yookaan immoo waan ittiin qabsiifannu kana dabalataa argannu karaa taaksii hojjechuudhaani. Taaksii garaagaraa kunoo akkuma jalatti agartan kana. Earn more boons ishee jettu kanaan asirraan boonsii yookaan immoo waan ittiin qabsiifannu kana dabalataan argachuu dandeenya jechuudha. Isaan kunis fakkeenyaaf join one win token airdrop isa jettu kana
taaksii kana yoo hojjenne boonsii dabalataa 50 fi woofii yookaan immoo poointii isaanii kana 250 argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas taaksii as jala jiran kana hundumasaa yeroo hojjenne wanti nuti ittiin qabsiisnu yookaan immoo poointii kana argachuudhaaf injifachuudhaaf ittiin qabsiisnu ammasuma dabalaa deemaa jechuudha. Karaan kun karaa tokko karaa ittiin boonsii yookaan immoo wanta ittiin qabsiifannu kana argannudha jechuudha. Karaan lammaffaan karaan boonsii kana ittiin argannu hiriyoota keenya affeeruudhaani. Hiriyoota fireendii jala ishee akkasitti fireendii jala galleetoo hiriyoota keenya yeroo affeerree nama nuti affeerre sanaaf boonsii dabalataa nuu kennaa jechuudha. Boonsii yookaan immoo isa ittiin qabsiifannu dabalataa isaan dabalatatti woofii yookaan immoo poointii isaanii kanallee nuu kennuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo affeertanii torbee tokko keessatti poointii yookaan immoo woofii isaanii kana gara 100 isiniif kennaa. Nama 10 yoo affeertanii hanga 1000 isiniif kennaa. Nama 20 yoo affeertanii 3500 torbeetti isiniif kennaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan isinii dabalaa deemaa jechuudha. Nama 100 yoo affeertan immoo 35,000 hangasitti isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu karaa lammaffaa ittiin boonsii yookaan immoo wanta lafee kana karaa ittiin waan ittiin qabsiifannu kana baay'ifannu karaa lammaffaan fireendota yookaan immoo hiriyoota keenya affeeruudhaani jechuudha. Inni sadaffaan karaa nuti ittiin boonsii kana dabalannu nootkoiniidhaani. Nootkoinii jechuun maal jechuudha? Nootkoinii iswaap goone yookaan immoo boonsii kana nootkoiniidhaan yoo jijjiirree jechuudha. Yoo nootkoinii qabaanne nootkoinii sana boonsii kana hin jijjiirrannaa jechuudha. Kun akkuma agartan kana boonsiin tokkittiin yookaan immoo lafeen kun tokkittiin nootkoiniitti 4 taati jechuudha. Kanaafiyyuu nootkoinii kana boonsii dabalataa argachuu dandeenya jechuudha. Hanga barbaadan kinoo asitti jira akkasitti yoo barbaadan 80 boonsii yoo ta'e nootkoiniitti meeqa ta'a? 320 ta'a jechuudha. Hanga humni keessan danda'e yookaan immoo hanga dandeessan asirratti erga barreessitanii booddee fakkeenyaaf 150 boonsii yoo jijjiirachuu barbaadan nootkoiniitti 600 ta'a jechuudha. Akkasitti hanga humna keessanii iswaap gootanii yookaan immoo jijjiirrattanii too wanta dabalataatiin qabsiifattan kana argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf har'aaf boonsii tokkicha swaap goonee ilaallu. Fakkeenyaaf 50 boonsii kana nootii 200 swaap gochuu yoo barbaade yookaan immoo jijjiiruu yoo barbaade swaap for 200 nootii ishee jettu kana tuqna. Erga akkasitti tuqnee booddee kallattiidhaan gara waaleetii keenyaa nu geessaa yookaan immoo toonkiippee isaa nuti wajjin konneekti goone wajjin nu geessaa bira nu geessaa jechuudha. Erga akkasitti nu geessee booddee nootkoinii 200 kan nuti dura ittiin jijjiiruu barbaanne kana akkasitti nuu fida yoo nootkoinii waaleetii keenyarraa qabaannee jechuudha. Fii kan kaffallu yookaan immoo tiraanzaakshinii kanaaf kan kaffallu immoo akkuma agartan 0.64 kanadha. Yoo itti walii gallee ishee kana konfermii ishee jettu kana akkasitti hanga dhumaatti akkasitti ni bunna. Erga akkasitti bunnee booddee fiingar piriintii keenya nu gaafata yookaan immoo paaspoortii keenya nu gaafata jechuudha. Erga nu gaafatee booddee kan akkasitti ni xumura gara teelegiraam bootii keenyatti nu deebisa jechuudha. Erga akkasitti deebinee booddee tiraanzaakshinii keenya konfermi godhuudhaaf akkuma argaa jirtan kana tiraanzaakshinii nuti geggeessine kana konfermi nu godhuudhaaf sarchi gochaa jira. Kuni maaliif nu fayyada? Nootkoiniidhaan qabsiisuun kun maaliif nu fayyada yoo jennee boonsii guddaadhaan qabsiifannee too woofii yookaan immoo poointii kana baay'ee akka argannuuf nu fayyada jechuudha. Kana darbaas yookaan immoo itti dabalees yoo kan injifannu ta'e nootkoinii nama qabsiisne kuni nuuf deebi'aa jechuudha. Hanguma injifanne kana nootkoinii nuti qabsiisne kuni nuuf deebi'aa jechuudha. Yoo nuti injifanne yookaan immoo hanguma injifanne kanatti nootkoinii illee nuuf kennaa. Ammuma injifanne haa xiqqaatu malee nootkoinii nuuf kennaa jechuudha. Akkuma agartan kana hangammaa 16 yeroo 16 injifadhee nootkoinii 16.28 qaba. Baasuu yoo barbaade kileem ishee jettu kana akkasitti tuqeetanii baafadhaa jechuudha. Kunoo akkasitti swaap goonaa jechuudha. Hanguma qabdan yookaan immoo hanguma nootii qabdan swaap yookaan immoo boonsii kanaa jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana ani boonsii 50 nootkoinii 200 akkasitti jijjiiree
yeroon filachuu barbaade isaan kana sadan keessaa tokkicha boonsii kanaan nan filadhaa. Yoon injifadhee noot kooyinillee nan injifadhaa. Dabalataan immoo poointiin kunillee guddatee naa dabalaa jechuudha. Akkasitti poointii kana yookaan immoo woofii kana guddifachuu dandeessu jechuudha. Haalli ittiin filattan yookaan immoo haalli ittiin boonsii kana guddifattan haala kana sadaniini jechuudha. Yeroo amma gara piroofaayilii keessanii deemtanii ilaaltan yoo noot kooyinii injifattanii jiraattan yookaan immoo filannoon kun yoo injifattan noot kooyinii isiniif kenna. Noot kooyinii kanallee kileem godhachuu dandeessu jechuudha. Kan isin hubachuu qabdan waaleetii keessan konneekti gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanillee affeeruu hin dagatinaa. Haalli tapha piroojeektii kanaa akkasitti taphatamaa jechuudha. Guyyaa kana salgan hafte kanarratti seeraan xiyyeeffannoodhaan hojjettaniitoo bu'aa gaarii irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Haalli tapha Lost Doggii kana fakkaata. Gaaffii fi yaada biraa yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Guruppii yookaan immoo chaanaalii teelegiraamii keenyaa Keemboon Miidiyaa jedhu achirraan odeeffannoo garaagaraa argachuu dandeessu. Nutti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Akka isinitti tolee abdiin qabaa. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura.